Singaafa jechuun waa'ee amantaa waa'ee quraanaa. Amantaa musliimaa keessatti amantaa musliimaa tokko moo lama? Amantaa musliimaa osoo hin taane amantii islaamaatti sirreeffadhu. Amantaan musliimaa wal jedhamu jiru amantii islaamaati. Islaamni tokkicha. Amantii islaamaa. Tokkicha. Ishi tokkicha erga ta'eeti fakkeenyaaf amantaan islaamaa erga tokko ta'ee warri sammuufaa keessa of dhiiksanii ashuuraa jedhan sun lapheefaa of dhaatani maalidha? Warri kaan immoo yeroo sagadanii dhagaa fuuldura isaanii kaawwatanii sagadan yoo maaliifi inni lammaffaan immoo warri kaan immoo nuti wanta akkanii dhagaattillee sagannu akkasumas immoo dhagaa yeroon suniin ji'u immoo ishee fuuldura geengoo wayii tokko kaa'atanii sagadu jechuudha. Inni sun maaliif? Inni kaan immoo fakkeenyaaf numa biyya Arabaa kana hojjennaa waan baay'ee argaa jirra jechuudha. Amantaa kanayyuu qabachuudhaaf yookiin immoo amantaan kamisa kamtu dhugaadha jennee adda baafachuudhaaf ana dhugaa yeroo baay'ee jaalataa'ee baradha. Wanta kanatu immoo na dhibee jira jechuudha. Warri kaan immoo nu homaayyuutu sagannee akkasumatti rabbuma keenyatti qofatti sagannaa jiru. Isa kamtu dhugaadha? Gaaffii bareedaa gaafatte. Jalqaba irratti warra of tumanii of dhiigsanillee, warra of kabalanillee, warra of dhiitanillee, warra of ciniinanillee yoo jiraatan, kan of dhungatanillee yoo jiraatan kan isaanii isaanuma gaafachuu ni dandeessa. Isin eenyu, isin maalii jettee isaan gaafachuu ni dandeessa. Anammoo amantii islaamaa irraa yoo na gaafatte, amantiin islaamaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii tokkitti rabbiin nuuf kennedha. Isiisan kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti bismillah sadaffaa lakkoofsa 19 irratti inna ad-diina 'inda Allaahi al-islaam. Amantiin rabbiin biratti fudhatamtuu filatamtuu taate amantii tokkicha islaama qofa. Tokkicha, lamaa miti, sadii miti, afur miti, dhibba miti, tokkicha amantii tokkittiidha jedhee salaatuuti wal qabatee salaata rasuulli alayhi salaatu wassalaam akki jedhan salluu kamaa ra'aytumuunii usalli. akkaataa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti dubbatee fi akkaataa nabi Muhammad hadiisa keessatti dubbateen alatti namni ittiin dhufe isatu millaarraa bahe. Rabbiin qur'aana isaa keessa suuraa hashri yookaan hujuraa jedhee yaada. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام اتني سند في فلات داتي تولى جدا جل ديما وان إني الرا إسن أول وما جت الرب النوم كناف نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكاد أجا وفجر كاتنين سلانة نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكا أدك سوف داني وفين إكسنة تكا وفين تومنة تكا وفين ريونة نمني كمو رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث ثاني كيستي نمني من أحدث في أمرنا هذا فليس منا نمني akkaataa rabbiin quraana keessa buusee fi akka hadiisa keessa dubbadhe kanaan alatti namni dhufe namni ittiin dhufe inni isarraa kan qeebalan fahuwa raddun aw mardudun alayh isarra deeffamaadha. Namni sun akka waan fedhe haa godhu islaamummaa keessatti an islaama jedhee maqaa dhaawatee wantoota garaagaraa raawwachuu danda'a. Wanni sun garuu amantii bakka hin bu'u, wanni sun isarraa deeffamaadha, isarraa hin qeebalamu guyyaa qiyaamaadha fuula rabbii duratti ni gaafatamaa jechuudha. Waliigalatti islaam jechuun amantii tokkicha, musliima jechuun immoo hordoftoota amantii saniiti. Namni karaa sanirra gad dhaabbatee hordofee karaa sirriirra jira islaam. Amantiin isaa islaam. Namni immoo sanirraa dabe isatu fuula rabbii duratti itti gaafatama. Waliigalatti amantii islaamaa kan jedhamu tokkicha. Namni ammoo fakkeenyaaf namni jallatee wallaalumaan dogoggoraan usiin jechuu barbaade. Namatu fedha fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti gabaabsee mansii kaasa. Namni tokko akka aadaa Oromootti namni Oromoon safuu qaba jedhama. Aadaa qaba jedhama. Oromoon aadaa qaba safuu qaba. Naman arrabsu qullaan deemu. Garuu Oromoo keessaa namni ba'ee baalagee wahii gabbaatee nama arrabsiti. Baalagee wahii gabbaatee qullaa deemti. Safuu balleessiti, aadaa balleessiti. Akkana jechuun Oromootu baay'eedha jechuu miti. Oromoo kan jedhamu nama tokkicha isarraa wal geenye. Oromoon tokkicha. Garuu namoonni Oromoo ta'anii ka'anii wantoota garaagaraa fiiliin garaagaraa agarsiisan. Akkana jechuun Oromootu baay'eedha jechuu osoo hin taane Oromoon tokkicha namoota achi keessaa ba'antu waa agarsiisan. Warri sun ofii isaanii bakka bu'u malee Oromoo bakka bu'uu hin danda'an. Kanaaf
Islaama jechuun amantii tokko Oromoof amantii wal bira qabuu fi miti wal'iyaadhu billah akka namaa ifa galutti ibsu kiyya malee waliigalatti amantiin Islaamaa tokkicha namni akka Quraanaaf hadiisni ajajuun alatti ba'ee deeme isa tokko guyyaa qiyaamaadha itti gaafatama jechuudha amantiin Islaamaa tokkicha akkas waliigalatti. Hayyeni dhiifama wajjin irraa ibsuu fi toon taane ani nan dhaggeeffadha isin jalaa yeroo baay'ee taa'aniin baradha irraa naan deebisiina akkasumas gaaffitti isin gaafadhe qofa fakkeenyaaf nama amantaa musliimaa itti seenuudhaaf waan kana na daangesee jira maaliif yeroo sagadanii akkamitti akka saga fakkeenyaaf ni dhaggeeffadha yeroo sagadanii dhagaa fuuldura kaawwatu warri kaan immoo yeroo sagadanii hin kaawwatani bakka lama jira jechuudha akkasumas immoo gaafadheeraa jechuudha waan kana yeroo gaafadhu nuti Muhammad to ergamaa rabbii ta'uu hundumti keenya yoo itti amanna garuu immoo yeroo durii ergamoota keessa dagadheera maqaa isaaniin beeku yeroo sana harka muramanii turanii akkasumas immoo maal waan ta'anii turanii fi nutillee sababa kanaaf mataa of iiksinaa lapheefaa of rukunnaa jedhanii turanii jechuudha. So anama fakkeenyaaf amantaa kanatti seenuu fi itti seenellee toon beekin itti seenuu korra yoon kana gaafa immoo ifa naa bu'aati kuni kana jechuun amantaan isa dhugaanii Islaama isa kanadha naan jedha. Gaaffii bareedaadha. Warri dhagaa of dura kaatanii fi warri of tumanii warra daangaa rabbiidhaa cabsanidha. Warra daangaa rabbii keessaa bayanidha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti dhagaadhaan of tumaa jedhee nun ajajne dhagaadhaan of dura kaawwadhaa salaataa jedhee nun ajajne rasuulillee nun ajajne waliigalatti warri sun warra daangaa rabbii darban warra ajaja rabbiitiif kan rasuulaa alayhi salaatu wassalaam in ordofne hojiirra hin oolchineedha. Kanaafuu kan rasuulli rabbii alayhi salaam nu barsiisan salaata akka isaan salaatanitti salaatuudha. Akka rasuulli rabbii immoo alayhi salaam itti salaatan akkanumatti akkanuma salaatu malee dhagaa of jala kaatanii salaatuu fi of tumuullee nun barsiisne sun warra jallate warra daangaa darbe warra karaarraa dabee siin jechuu kiyya. Ayyee galatooma ammoo gaaffii xiqqoo qaba isa sanas nan gabaabsa fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos nama'aa yookiin immoo Yesuus nama'aa jettu miti fakkeenyaaf Yesuus namadha kan jedhu quraanarra barreeffame ragaa wajjiniin ni jira afaan Oromootiin akka fakkeenyaaf Arabiffaa hin danda'u waan ta'eef afaan Oromootiin yoo barreeffamee jira ta'e ija kootii yoon arginan amana waan ta'eef wanta ijaan argin amana ni jira. Waan gaariidha. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoosii namadha kan jedhu caafamee jira jettee gaafachuun kee xiqqoo inni kun anaaf xiqqoo tanaadha. Maaliif jennaan namadha jettee gaafachuu osoo hin taane waaqadha jechuutu irraa gaafatama malee namadha jechuun hin gaafatamu. Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf gaaffii hin barbaachisu. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf Maariyaam irraa dhalachuun isaa qoftiyyuu gahaadha. Takka addunyaa kana irratti yookaan ammoo akka Quraana irratti akka macaafa irrattis Waaqayyo dhalatee hin beeku. Waaqayyo nama irraa hin dhalatu. Waaqayyo namatti illee hin aajamu. Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf Maariyaam irraa dhalatuun eega Maariyaam irraa dhalate immoo akka daa'imaatti kittaanamuun qaamni saalaa akkuma kiyyaa keetii irraa muramuun nyaatee dhuguun rafee muguun achi ammoo eeganaa'oo guddatee eegana ammoo namni akka keenyaa qabdee akkasiin amantanitti qabdee reebuun kunniin Waaqayyoon kana godhamuu hin danda'u. Waliigalatti nama ta'uusaa gaafachuun macaafa irraas ta'e akka Quraanaatitti nama ta'uusaa irraa osoo hin taane Waaqa ta'uusaa irraa gaafatama malee. Maaliif jennaan nama ta'uusaa Oromoon Kiristaanis ni amana. Kiristaanni ni amana akkasumallee musliimni illee ni amana jechuudha. Waliigalatti isa kana Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti akkas jedha. Baasee si garsiisa? No, fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos abdii waamee nama jalan dubbatina sa'aatii tokko taa'een eegga. Ani suma dhugaa amantii amanuufani malee abdii taphadhee yookiin immoo si gaafadhee deemuufi miti siires ton si gaafadhee deemuu kin si arrabsee deemuufi ta'ee sa'aatii sana taa'ee sin eegu hojii koo dhiisee jechuudha. Eeyyeen Yesuus Kiristoositti hin amani fakkeenyaaf amantaan tokko kuni akkasi jedhee ragaatiin akkuma isin ragaa gaafachaa turtan sana ragaatiin natti agarsiisa. Amantaan inni ortodoksii kuni Yesuus Kiristoosii ilma namaati yookiin immoo namaa ittiin amaninaa kan jiru na agarsiisa. Arabiffaa hin danda'u afaan Oromootiin yoo jiraate yoo hiikame. Okay, sin garsiisa rakkoon hin jiru.